Mucaa Abukaatoo Johaar yeroo ammaa waa'ee haqa abbaa ishee kan falmachaa jirtu. Abukaatoo uummata farnaani mirga isaa dhabee mirga himnaani. Walaloo isheen abbaa ishee barreessite namoota hedduu gaddisiisuu isaa. Haqa tokkoyyuu argachuuf mirga dhabe haqa isaaf isin uummata Oromoo bal'aan eega. Hiree Abdul Jabbaar. Walaloon lataan qanii Abdul Jabbaariif barreesse. Eenyutti laattere galmee harka kee jiru galmee warra hidhamee nama falmuuf dhabe galmee warra sobaan hamleen isaanii cabe galmee xiqqaa fi guddaa galmee ilmaan hiyyeessaa. Eenyutti kennatte eenyutu siif qindeesse. Sirba goototaaf sirbamee Abdul Jabbaar keessatti waamame. Warreen kun viidiyoo keenya guyyaa har'aa keessatti kan isin daawwachiisu ni ta'a. Kanaafuu hanga xumuraatti akkuma baratame viidiyoo kana like gochaa warreen haaraa dhuftan immoo chaanalii kana subscribe godhachaa turtii keessan na waliin godhaa isin jedha. Turtii gaarii. Biyyeelee mooqiltuu Oromiyaa biyya caaluun beesaa. Mucaa kichuu xiqqoo fuuldura kanarratti argaa jirtan hedduu tokko isin ajaa'ibsiisti. Yeroo ammaa kan haqa abbaa ishee fi falmachaa jirti jechuudha. Amma kan viidiyoo kanarratti isin affeeru abbaa ishee fi walaloo isheen barreessite walaloo hedduu tokko nama gaddisiise namoonni garaagaraa yaada garaagaraa irratti kennanii gadda isaanii itti ibsachaa jirtan walaloo isaa isin affeeraa dhaggeeffadha. Abbaan koo miskiina gaaddisa koonarraa murame biyya Itoophiyaa keessaa mirga jiraachuu dhabe ajjeefamee kosii gubbaattis akka reeffa saree gatame haqa tokkoyyuu argachuuf mirga dhabe haqa isaaf isin uummata Oromoo bal'aan eega. Hiree Abdul Jabbaar. Okay, kanatti aansuudhaan immoo haqa abbaa isheef kan falmachaa jirtu mucaan kun Abdul Jabbaar mucaa Abdul Jabbaar jechuudha. Abdul Jabbaar jechuun immoo Abukaatoo Johaar ture jechuudha. Gidduutti lubbuun dabarte maleeti haqa isaaf yommuu isheen sirba isaaf sirbameeni falmattu isin dhaggeeffachiisu. Egaa dhomboree rashiniiga amallee alooni umadiiga Abukaatoo uummata farnaani mirga isaa dhabee mirga himnaani haqa isaa barbaadi tattaraari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Kanatti aansuudhaan immoo sirbi Abdul Jabbaar keessatti maqaan isaa waamamee sirbame suni maarratti gadhiisame kan jedhu isiniif himu. Chaanaalii Jaafar Yesuuf irratti gadhiifame jechuudha. Chaanaalii sana irra immoo liinkii diskiripshinii isinii kaa sirba sana guutuusaa dhaggeeffachuu dandeessu. Muraasa ishee isin dhaggeeffachisa jechuudha. Maal fakkaata kan jedhu walumaan dhaggeeffannu. Yaa uummata Oromoo sirba Abdul Naasir Bayyaan daawwadhaatii jajjabeessa. Abdul Naasir Bayyaan baay'ee galatoon. Abukaatoon uummata furraani mirga isaa dhabee mirga himnaani hanqa isaa barbaadi tattaraari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Okay, akkuma dhageessanii kaatanii waa'ee dhugaa haqaa fi akka inni falmatu irratti sirba kanarratti seeraan ibsee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo kan waliin dhaggeeffannu lataa qaneen feesbuukii isaa irratti kan inni maxxanse jechuudha. Walaloo Abdul Jabbaarii fi maxxansee jira jechuudha. Walaloon sun baay'ee hedduu tokko laphee namaa tuqaa dhugaas dubbachuu isaa irratti ni ibsa jechuudha. Walaloo kana walumaan dhaggeeffannu. Eenyutu siif falma duuti keessa hibboodha akkuma shaakalli akaafii akkaataa isaa yoon yaadu naan galle amalanuuf taanaan dhugaa karaa dabe hibboo jennee dhifna hibbooyii kadhabe ifni dukkanaare godaanis tabbaare maaltu si mudate yaa Abdul Jabbaari atoo baatee hafte akka hoolaa qalmaa dhugaa kee gumaa kee eenyutu siif falma dhugaa kee gumaa kee eenyutu siif falma utuu dhimma Oromoof foon maddiidhaa qortu bakka dhugaan badde barbaachatu joortu utuu haara hin galfatiin dafqa kan kee haqxe akkamiin nu dhiifte bakka hin galle dhaqxe gaaffii baay'ee qabna nutti himiyaa turu eenyutti laattere galmee harka kee jiru galmee warra hidhamee nama falmuuf dhabe galmee warra sobaan hamleen isaanii cabe galmee xiqqaa fi guddaa galmee ilmaan hiyyeessaa eenyutti kennatte eenyutu siif qindeessa gaafa hayyuun Oromoo yakka malee hidhamu karaa bahu dhabee abdiin isaa ciramu gaafa xiiqii fi morkaa Abdul Jabbaar waamu waan dabe hin simanne dadhabee hin himanne laagaan kee hin maseenne gandoormaa hin seenne sodaa du'aa lubbuu ofirraa cabsite gumaata namummaa saba keef falmite saba keerra darbee saba biraas ta'u gaafa dhugaan baddu garaan kee hin danda'u atoo baatee haftee akka hoolaa qalmaa dhugaa kee gumaa kee eenyutu siif falma dhugaa kee gumaa kee eenyutu siif falma.
Okay, kabajamtootaa fi hordoftoota koo viidiyoon guyyaa har'aaf isiniif qabadhee kana fakkaata tureen isiniin jedha. Video kana hanga xumuraatti waliin turuu keessaniif baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Video saanota mal arginutti subscribe channel kana warreen godhaan isin jedha. Akkasumas irree like video kana gochuu akka hin daganne galatooma nagaatti ciao. Biyyeelee mooqiltuu Oromiyaa.